جالل أنسي جالو خيسا ويسلا أنسي اللي كمسا نندبر توكي خيسا يا دي رويسا سيجيسا جالل أنسي جالو خيسا ويسلا أنسي اللي كمسا نندبر توكي خيسا جالل أنسي سيجيسا نندبر توكي خيسا أنيس فلود رافقا ألبوم كوبيساتين جرا كليب بيلاس هذا منا كيا تيوجيني سوجدي إسنيف دي سوداف فلود را أما كا أنيس نماني براك أو هيتشوكي يا ميلين تي فلود رتي إلا أما جرو جينين كابسو كباتورة يتشوكي يسانو ما فينا واسق يراتورة أما مو يا ربي جي ما درات قبل فلود راتي ألبوم كا وجدي في تدي تجرا موسيقى وجت ما جرا سو يا رب جي كليب يلانس وأواسق يا وجه ولا جرا keessummaan keenya har'aa weellisaadha. Sanyii arfan qallooti. Waltajjii garaagaraa irratti sirbee sirbisiisee burraaqee utaalchisee shubbisiiseera. Weellistoota hedduufis walaloo fi yeedaloo kennuun akka dhageettii horatan godheera. Weellistoota akka Raajuu Muhammad, Na'imaa Abdurrahmaan, Abdishuu Ammaa fi Ramadaan Amoodiyaas warra maqaa dhahuun danda'amudha. Weelluu fi weellisuu yoo irraa baran malee itti hin himani. Akaakayyuu fi abaabayyuu irraa dhangi'amee dachaa fi daraboo irraa dhaalee hiriyoota waliin moyxeffatee gabbifachuun dubbii afaan isaatiin nutti hime. Sooka namni gaalli hiriira duraa laallata jaani anis weellistoota mana duraatiin laalladhee weellistoota mana duraa weellistoota Oromoo Alii Birraa irraa eegalii hedduutu jira gaa Ali Shabboo, Ali Birraa, Adam Haarun, Khadir Saidii jira hedduu gaa zamana keenya kanattis kottu gaa Adnaan fa'aa jira hedduudha weellistoonni Adnaan Ammaffaa Daayitee Mokonnon fa'aa jira hedduudha gaa warra laalannee artii itti seenne jechuudha. Dargaggoota keessaayis warra buleeyyii keessaayis maqaa sii kaasetiin jira jechuudha. Dhaloonni kiyya Oromiyaa bahaa godina Harargee bahaa aanaa Malkaa Balloo jaajittiin daladhee guddinni kiyya magaalaa Dirree Dhawaati. Artiidhaas kan hin jalqabee magaaluma Dirree Dhawaati. Maqaan kiyya guutuun Taajuu Shurrubbee Haajii jedhama. Taajuddin Haajii Bayyuu naan jedhama. Artist Taajuu Shurrubbee maqaan dhaloota isaa Taajuddin Haajii Bayyuu maqaa Shurrubbee jedhu kana guyyaa keessa hiriyoota isaarraa akka argate dubbata. Shurrubbeen maqaa qoosaati maqaa rifeensa kiyyaati. Rifeensaan qabaachuu ture soo jabuutitti gaafaan jiraachuu ture rifeensa dheeraan qabaachuu ture soo sammooda hiriyoonni kiyya shurrubbaan dhawachuu ture yeroo hedduu saniif Taajuu Shurrubbee naan jedhanii na yaaman. Achuma maqaan kunatti maxxane irra guddaa namni waan na beekuun Taajuu Shurrubbee waan na beekuuf jecha albama irrattis Taajuu Shurrubbee hin godhe. Ammallee beektaa biqilsanitti waatu jira. Abbaan kiyya nama aalimaa guddaadha. Nama mudarrisa nama ilmi hedduu nama qaraasisuu sheeka guddaadha beekamaadha. Harargetti soo kanaafu Haajii Bayyuu jee hoggaan artii gubba godhe Rabbi rahmataa godhuuf abbaan kiyya ni akrame soo kanaaf Taajuu Shurrubbee godhuu nama jeetiin Taajuu Shurrubbee godhe. Artist Taajuu Shurrubbee gumgumee walaleessee weellisaa ta'uuf ciini yookiin aruuzni ganda qoree kan yeroo duraatiif sirba BCBC jedhu itti sirbe bu'uura akka isaaf ta'e hin dagatu. Wallahi ni yaadaddaa ganda qoreeti cidha dalagu jirra yeroo san ana gadamni gaafa san jiru Ali Muhammad Diimaa falmataa roorroo Ali Muhammad Diimaa soo aliin gitaara taphataa kiiboordii taphatu tokkos ni jira soo achittiin yeroo duraatiif sirba kiyya BCBC kaja'u. Isa stage irra wallise soo gaafa sanniin gammadee jechuudha. Akkam ture reakshiiniin nama gaafa? Hedduu bareedaa ture kiyyaan hariifa jaan boo namayyuu ni qeebalan akka gaaritti.
gitaaraan taphatan nuti direedawaatti gaafa duraa artiin kiiboordii eegana wanta ja'an malee gitaaraan namayyuu taphata gitaara kan akka aadaati namni direedawaa hedduu taphata nu malee jechuudha soo nama kana jala taa'eetiin eegaa olaa gitaara naadhoon maal jaanii abaqaanis namileen na seente fedhiin qaba barachuun qaba jeetiin gitaara cabaa barbaadee gitaara cabaa san gitaarri kun ka dur alshabboositti darbe jaaniitiin harkadde gitaara san nin bite qarshii 60 nin bite cabaa bar kanan qabu san booda fuudheetiin garaaja geesse garaajatti namtichi tokkoon waliin naa wanta godhe jeeni godhee san booda haadatti bite harkisaa kun bareeduma wanti bikka kana cabaadha bikka gubbaarraa kanatti wanta joo kanatti bikka sana hiisisee san booda tolchisiisee gitaara sunitti tuttuquu ture san dura gaafa istiidiyoo kabbadaa lammaata gaafa almaas tafarraatiif kanneen wanta jedhan artii keessa tureetiin jira baay'ee gaafa san taa'eetiin isaan kana lala gitaara kabbadaa si jira alii achi keessatti alii Mahamad Diimaa ni taphata san booda ogaa isaan deeman anniin tuttuqa san booda gaa kiyya horachuun qaba jeetiin cabaasan bitadhee cabaasaniif bare san achi booda gaa gitaara biraa Finfinnee irraa hin harkadde ni taphadhe bakka gaariitti dhukkeen irraa kaasanii hin bare gitaara hedduu harkadde san booda gitaara hedduu. sirba tokko jira kanin sirba kiyya keessa albama bilaash ta'anii geeraruu qajo sirba gartii yaa rabbii keenya goytaa jiru sirbeetiin ture durgabrummaa wajjin nuumni ati uumama beektaa qakeenya irra nu tumsi nu deebisii guyyaa bilisummaa teenyaas dhiisi waan hin godhu nama iyyuu kaanis tokkummaa jee kaanis kaajee kaanis jeeni anis rabbiin taradhe bilisummaadhaaf beektaa faniidha jechuudha hedduu si qofalchiifti waan hedduu jira maallaqaan nama bituun mootummaan gabroonfataa waan amma eegalee miti duri fasidu maallaqaa nama bituu yaadan nama wal bira qabdee ilaaluu qabda saba kiyya maallaqaa irra na wayyaa achi baate Suudaanii seente Suudaan seeneetiin Suudaan irraa Masri seeneetiin Masri irraa bishaaniin Xaaliyaan dhufee Xaaliyaan irraa Suuzerlaandii dabaree Jarman dhufeen karaa kanatti karaa mana gahaatiin guyyaa 4 moo 3 seente rakkoo hedduudhaan dabarseen mee rakkoo san keessaa rakkoo jajjabduun dabarseen soo ani gaafaan biyyaa deeme maallaqa illee hin qabanne hin qabu waa xiqqoo hin qaba soo uummata Oromooti kana gargaareen bahararra rakkoo ajaa'ibaatiin dabarseen viidiyoo hundaan qaba bahararratti mucaa kiyyaa sirra kaadhee gaafaan baraa keessa deemullee suuraan qaba gaafaan achi gubbaarra bahara gubbaa deemullee viidiyoon qaba hedduu viidiyoo nama ajaa'ibsiiftuun qaba viidiyoo nama ajaa'ibsiiftu. Sayu maal jettame akkam dhufte? Lubbuun nu qaqqabate mootummaa wayyaanee biyya raadiyaastee lubittee lubbuu jiru jibbisiiftee nama keenya hundaa keessee baari lubbuu ta'e kan eegnu haali caccabee mee amma harka kee cabee jira? maal gisee taatu sirraa cabe? Ogaan usaaranii markaba raawwatu. Dirqamneeti wayyaaneen biyya raadiyaastee kunoo ilmoo daa'ima wajjin laala. Butaan kiyya. Waan takka akka hin tiisiine dhibdeesii agartee. Butaan kiyya laaltuu jira laal heera malee. Gadhiisa qabalu laafoo. Maal nama raadda taajjiru beeluu jechuudha. As gara galchi butaan kiyya fuula alaa. Namatti akkuma jooju dura dhaati. Gadaa jaanii dhukkuba. Gadaan illee laaffatee akka nu harka laaffatee maal goonu bishaan ilaanni keenya sirra dhufin ilaanni keenya. Aboo goonu qarrasta viidiyoo kana. Nin dalagsa amma Facebook kanaan nin qaba. Bakka akka jirra unoo. Furmaata nuufi daanam dhibba torba nurra fe'anii jiran. Aboo bishaan kanarraa deemu yaadidaadha Oromoo. Mucaan kiyya xiqqaan biyyarraa fudhadhee bahadheen biyya Itoophiyaa dhalate mucaan kiyya gadaan
achirraa ilaasiitiin fidadde mucaan kiyya kanaa fi inni gaa bu'aa bahii baay'ee waliin dabarree waliin baraa Suudaan keessaa fi Masri keessaas dabarree bishaan irraas hojii dabarree amma Jarman magaalaa Nuurambargi keessatti argamnu Azraa kottu gada koko obbaba ono mucaan kiyya san kana konolaan gadaa taaju shurrubbee jaanini akkasi hawaasa Oromoo wal bara ilma keessanii gadaadha maqaansa afaan beeka gada dhaamsa dhaammadhumee Oromootti akkam jirtan nagaa fayyaa jiin Akkam jirtan nagaa fayyaadhaasin. nagaa jiin Nagaa qabdaniisin. afaan Oromoo akkamiin barat Ni baradam. Liggateen barad. akkamiin eessaa barat Isaa baradamo. Rabbiitu naa godhe. Rabbiituutu achi gara galeettiin Oromoo na barsiise. rabbiitu Oromoo si barsiise yes sir rabbii Oromoo si barsiise afaan Oromoo qacoolatti haasuu tamee ati ummata kanaan maal jettaan warra nu daawwatu kana Dawtu kanamu. Ispoortii dalagaadha ammaa soo akkasatti miila kan kee ispoortii dalee jeebi. Isin nama dhaqqabdanii. nama dhaqqabdaani ayyee hawaasa wanni beekoo Nama akkam dhaqqaba? koo guddin dabarseen yoon dhugaasi oona wahaasu waan artistoota Oromoo keessan addatti hin ga'een tun lafa anaaf isin deegnitti wal fuunee cidha godhanne egaa duranii kophaa kiyyaan ture nama kophaa daa'ima guddisuu ture amma dura waan tarbiina godhee turte eganaa anaaf isin biyya turte akkasitti naaf isin dhiheenyatti wal fuunee gaa'ela godhanne. maaltu sitti dhaga'ame baga gammaddan kana gidduutti Bagolumaanuu gammanne. ni maaltu sitti dhaga'ame ofitti toluutiiti Ati gammachuudha nama tokko murtii qabattee taa'uunis takka gammachuudha nama jaalattus argattee wajji jiraachuunis gammachuu guddaadha. Wal arguunis nama fira keetii qaama keetii dhiiga keetii argattee jireenya kee wajji fufuunis hedduu bareedaadha. Na gammachuudha. Nama isii argachuutti ani gammachuu guddaan qaba. Jiruunti jijjiiramtee gammachuu bareedduu qabaa bultii gaarii jechuudha. Bultii bareeda keessa seenee isaan jirutti yeroo jirutti wal agarra jechuudha yaamma. Anis fuula duraaf gaa albama qopheessaatiin jira. Kilippiidhaas haadha mana kiyyaatii wajjinis hojjedhee isiniif dhiyeessuudhaaf fuula dura amma gaa anis namaan biraa qaba jechuudha yaamileen tiyya fuula duratti ilaa ammaa jiru wajjiniin qabsoo qabaa ture jechuudha sanumaaf hawaasa kiyyarraa ture amma immoo yoo rabbi jee gama duraatti gama fuula duraatti albama hojjedhee fixadheetu jira muuziqaa hojjetamaa jira so yoo rabbi jee kilippiidhaanis hawaasa kiyyaa wajjin wal agarra.